Haga dhagaha baga gammaddan baga walumaan gamman waldaan kiristaanaa gargaarsa waaqayyoo idil addunyaa jijjiirraa iddoo sababeeffachuun sagantaa baniinsaa konferansii hafuuraa guddaa isiniif qopheessitee jirti. Egaa muddee 12 haga 14tti kan turu yoo ta'u tajaajiltoonni saganticha irratti argaman nama waaqayyoo raajii qumillaachoo faarfattuu kibbina shittaanaa akkasumas hunda isaaf abbaa mul'ataa waldatti kan ta'an nama waaqayyoo nuuf kenne raajii Dassaalin baay'uun tajaajilu. Mucaa dhiiraa jawween ajjeesuuf qaxarootti qabate gubaa'ee kana keessa jira. Ergamaa du'aati. Mucaa kana bilisa baasa waaqayyo hin dibama. Hiyyaa kootu bakka jirtuuti. Mucaa durbaa tokko nan arga. Rifeensi mataasee footoon see torbee sadii darbe deemeera biyya xonqola. Ji'a kana gidduutti egaa hin maraatti jedhanii bilbilaniiru. Wutaa! Kottaa hirmaattota eebbichaa ta'a. Maarree bakkee argama keenya yeroo ammaa Jamoo 3 loojii hordofaa. Noi te zambanno